Jangal yogo tamale tolot dugaan himani hakarra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oduu gammachiisaa fi abdachiisaa dhagahaa wal dhageessisaa hawaasa Oromoo kan magaalaa Dubaay jiraattan hundaaf Feebruwaarii 25 2024 guyyaa Alhadaa yookaan dilbata dhufaa jiru kitaabni seenaa Sheek Bakrii Saphaloo kan maqaa fi mata duree Jangal jedhuun maxxanfamee dhiheenyatti magaalaa Dirree Dhawaatti eebbifamee sagantaan eebba isaa karaa sooshaal miidiyaatiin namoota miliyoona takkaa oliin kan daawwatamee ture eebba marsaa lammaffaatiif Dubaay jiraachuu isaa quba qabdu. Eeyyeen kitaabni Jangal kan dargaggeessa jabaa ogeessa fayyaa qorataa seenaa fi barreessaa kitaaba Jangal obboleessa keenya Toofiq Muhammad Daawudiin barreeffame seenaa Sheek Bakrii Saphaloo lagaa fi gaara bahee qoratee barreessee kitaabsee harka dubbistootaatiin gahee kan jiru yommuu ta'u hawaasni keenya kan magaalaa Dubaay jirtan eebba kitaaba kanaa irratti hirmaattanii akka qooda keessan baatan isin afeerree jirra irraa hin hafinaa. Jabaa keenya haa jabeessinu seenaa Sheek Bakrii Saphaloo haa eebbifnu kitaaba Jangal haa beeksifnu isiniin jenna. Guyyaan akka lakkoofsa faranjiitti Feebruwaarii 25 2024 guyyaa Alhadaa iddoon jiddugala daldala addunyaa kan taate magaalaa Dubaay hoteela guddaa Kiloolee reesturaantiitti yommuu ta'u eeyyeen waan keenya wallaaluun ifu wallaaluudha irraa hin hafinaa isiniin jenna. Istiidiyoo Doohaa miidiyaa irraa beeksisa garaagaraa waraqaa waamichaa nashiidaa eebbaa fi kan cidhaa waraqaa ragaa yookaan shahaadaa chaabbaa waliin ni hojjanna nuqunnamuuf lakkoofsa bilbilaa duwwaa 963666759 jechuudhaan qabadhaa toora imoo fi waasaappiin nu harkadha. Doohaa miidiyaa filannoo keessan godha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.